Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u. Jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota asnaa ituuf akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo jirtu miti ani nagaa koodha waaqayyo naa galatu arra nyaata addaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Maaliif nyaatuma tokko ta'e maaliif nyaanni kun Itoophiyaan jiru jechuu osoo hin ta'in maaliif akkaataa addaatti akkaataa inni itti hojjetamu isin jechuudha. Jaaladha hundi isaatu jira garuu Itoopiyaa hundi isaatu jira garuu akkaataa hojii kana hin beeknu yaa'u wajjedhi kana duras wajjedhi waan hin beeku fadhamoo isinitti agarsiisaa jechuudha nyaata isaa jechuudha. Amma kun misira duudaadha jechuudha. Kaza misirri kun hin danfanna kaza yeroo danfee hin beektu naa bilchaate amma bishaan isaa gadan naqa jechuudha. Bishaan isaa gadan naqa kaza ደግሞ bishaan kan biraan itti naqa jechuudha. Kan biraa yemmuu itti naqu kun immoo pastaadha. Kun pastaadha jechuudha. Wayin pasta miti macaroni dhugaa maqaa isaa dhabuun na rakkisana macaroni xixiqqoo ishee jechuudha. Ishee ammanii shammanee ishee geggeessu jechuudha. Isheedha kun isa waan ta'eef kana faana walitti hojjetama jechuudha. Misira faana walitti hojjetama jechuudha. Kaza ደግሞ ነው kana kun Itoophiyaa jira garuu maqaa isaa hin beeku malee Itoophiyaa jira kun jechuudha. Kun asitti kun akka maal jedhama akkaataan isaa akka badduunis wiin tabbulee kan jedhan kana jechuudha. Akkaataa sanaa kun kan itti beekamu dinnicha faana kan hojjetamudha. Dinnicha xixiqqeessinee kan faana hojjetamudha. Nan beeka asitti kana jechuudha. Kunis misiruma kanatti namaa jechuudha. Nyaatuma tokkotti namaa ammi kun jechuudha. Kaza ደግሞ shunkurtiidha dheeressinee jechuudha. Nammoo fakkeenyaaf shunkurtii dheeressee muraa argitanii amma shunkurtiin kun dheeraadha miti. Shunkurtii akkasitti dheeraata jechuudha. Kaza zayitiitti xabbasanna zayitiitti xabbasaa jechuudha shunkurtii kana. እና ጋፍን ዘይት ተጣበስ ሽንኩርቲ kana maalan godhaseetu ቤቱ keessaan fuudhana zayti isa keessa calalee maal jedhama musfaayiidhaan keessaa fuudhee kaza ደግሞ ዘይtiin isaan calalamanna maalan godhaseetti fakkaata misira kanarratti jechuudha. Pasta kanas qophaatti danfisaa jechuudha. Wayin macaroni kana wayyu mbeeku maqaa sana dhiba kanaaf pasta tafanna qaatana kaza qophaatti danfisaa jechuudha. Qophaatti danfises kanas akkuma beekamu bishaan isaa keessa gannaqa. Kaza ደግሞ isa kanatti dabaladha jechuudha. Misiratti dabalaa jechuudha. Amma walitti hojjedha jechuudha. Walitti hojjedhana itti dabalaa kaza macarashaa irra maalan godhaseetti fakkaata. Kanan itti dabaladha jechuudha. Kanan itti dabaladhana achirraan immoo shunkurtii kanan gubbaa isaatti naqadha jechuudha. Shunkurtii kanan gubbaa isaatti naqadha. Shunkurtii dhedheeraa kanaan dursamoo jechuudha. Akkuma argitan kunis sanjabilaa kuni fedhii kooti malee jarreen ajajanii miti malee fedhii koon itti naqaa jira malee jechuudha. Kun immoo nacci shunkurtiidhaan naqaa jechuudha. Akkuma kan Itoophiyaatti qimamii garaa garaatti naqee jechuudha. Kuni yoo hin beektu isaan callisanii hojjetu garuu kun immoo fedhii kooti jechuudha. Fedhii isaaniitiin alaan hojjedha kana jechuudha. Innaa akkaataa kanaan hojjetama maaliif kun Itoophiyaas hin jira waan ta'eef nyaanni isaa baay'ee nyaata addaadha. Baay'ee dhugaan isin jira baay'ee nyaata addaadha. Yoo hojjannee maaliif asis jira biyya keenya jira waan ta'eef wanta salphaadhaan hojjetamudha waan ta'eef baay'ee ariifidha nyaanni isaa baay'ee mi'aan isiniin jechuu jaaladha. Yaala mokorama taataan qabu yoo waan hundumayyuu baruun gaariidha waan ta'eef akkas isiniin jira. Obboloota koo kanan isin jaalladhu kanan isin kabaju kana fakkaatti dubbiin yoo hojiin nama hin cabsu waan barbaanne yoo gargaaru nu gargaara. Dhugaa isiniin jira yeroon jalqaba dhufuuf garuu jechuudha. Yeroo xiqqoo keessatti nyaata na barsiisan garuu ammoo hin barreetti yeroo sana baqa yoo nyaata hojjechuu baraan jechaadha. Akka waan garuu dadhabbii baay'ee qaba. Maaliif nyaata hojjechaa mana hojjechaa baay'ee dadhabdu garuu immoo nama gargaara maaliif itti miidhamta
waan tokko baruutti jechuudha. Akkas isiniin jedha jaalatamoo kabajamoo obboloota waan koo akkas isiniin jedha maalati hunda isaa hojjedhee amma kana hunda isaa hojjedhee isin agarsiisuutti yeroo baay'ee fagaata waan ta'eef kanuma kanan keessa isinitti himee isiniin jechuu jaaladha. Yoo sababni isaa yeroo baay'ee fixaa ganaa kana danfisee ganaa kana walitti namaqee qodaa namti isaa ta'u ma'aatiidha waan ta'eef amma kanaan dursaa akkaatuma isaa bichaa isinitti himuudhaafanii gaafa biraa immoo yeroo na mijatetti hunduma isaa hojjedhee akkaataa safaan isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Sababni isaa amma yeroo nama kana hojjedhuttis jarreennatti dhufuu danda'u waan ta'eef waraabuu hin danda'u waan ta'eef kanumaafan isinitti himee jaalatamoota kabajamoota hordoftoota asana YouTube share like subscribe when surprise godha. Eshi asumaanis immoo yoo barbaadanis immoo warra mana koo dhufuu barbaadan immoo mangadiin bal'aadha koottaati maatii naa ta'a isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaaladha ayyuuni waan koo. Thank you.